Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota toora YouTube 4 kiiloo daily. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti isin akka qabu jecha sagantaa keenya guyyaa irraatiin dhimma waraana kaaba Itoophiyaa akka haaraatti jalqabee fi dhumni isaa maal ta'uu danda'a kan jedhu irratti xiinxala garaagaraa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhumaatti akka nu hordoftan isin affeerra. Kanneen YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe akka gootan, kanneen biroo bira akka qaqqabuuf immoo like share gochuu hin dagatiin isiniin jenna. Kun 4 kiiloo dailiidha. Qaamoleen lamaan ji'oota darban keessa marii nagaa geggeessuuf yeroo carraaqan mul'atullee gara walitti bu'iinsa hamaa ta'etti seenu akka danda'an wantoonni akeekan jiru jechuun xiinxaltoonni siyaasaa garaagaraa kaasanii turan. Siyaasa Afrikaa bahaa fi giddugaleessa xiinxaluun kan beekamu Abdurrahman Said torbanoota muraasa dura humnoonni lamanuu waraana waggoota lamaan booda ni boqotan malee qophii marii hin taasifne jedhee ture. Yuunivarsiitii Queensitti barsiisaa seenaa kan ta'an Profeesar Hawaat Tawalde Mikaa'el akkuma kana mootummaa fi TPLF maricha irratti waliigaltee irra gahuu dhabuun isaanii kan nama yaaddessudha jedha. Gaafatamaa waldaa falmitoota mirga namoomaa obbo Yaared Hayilemaariyaam waraanni kun osoo deebi'ee hin hammaatiin guyyoota muraasa dura jechoota walitti deddeebisuun aangaa'ota olaanoo gidduu ture yaaddessaa akka ta'e yaada isaa kennee ture. Qaamoleen lamaan qophii nagaaf qaban gaaffii guddaa keessa kan galchudha kan jedhan Abdurrahman dabalatee xiinxaltoonni biroon waraanni marsaa lammaffaa isaan duraan tureerra caalaa hamaa akka ta'u tilmaamaniiru. Dhukaasa dhaabuun addatti mootummaan federaalawaa Itoophiyaa labsee ture ji'oota 5 booda kan dhumate fakkaata. Ji'oota darbaniif sagaleen dhukaasaa osoo hin dhaga'ameen kan ture waraanni kaaba Itoophiyaa amma guutummaatti gara walitti bu'iinsa hamaa ta'etti geessuu akka danda'u wantoonni akeekan jiru. Sababa ijoo mootummaan dhukaasa dhaabuu sana labseef inni guddaan gargaarsi namoomaa gara naannoo Tigraayitti akka galuuf ta'uu beeksisee ture. Ji'oota 5 darban keessa mootummaan giddugaleessaa TPLFin gara mariitti fiduuf waadaa seenee wayita yeroo fi bakki marii labsamu eegamaa jirutti ture walitti bu'iinsi kun deebi'ee kan jalqabe. Qaamoleen lamaan ji'oota darban keessa marii nagaa geggeessuuf yeroo carraaqan mul'ateera. Gara walitti bu'iinsa hamaa ta'etti seenuu akka danda'an wantoonni akeekan jiru jechuun xiinxaltoonni siyaasaa himanii turan. Siyaasa Afrikaa bahaa fi bahaa giddu galeessaatii xiinxaluun kan beekamu Abdurrahman Said torbanoota muraasa dura humnoonni lamanuu waraana waggoota lamaan booda ni boqotan malee qophii mariin taasifne jedhee ture. Yuunivarsiitii Queensitti barsiisaa seenaa kan ta'e Profeesar Hawaat Tawalde Mikaa'el akkuma kanaan mootummaan TPLF maricha irratti waliigaltee irra gahuu dhabuun isaanii kan nama yaaddessudha jedhan. Itti gaafatamaa waldaa falmitoota mirga namoomaa obbo Yaared Hayilemaariyaam waraanni kun osoo deebi'ee hin hammaatiin guyyoota muraasa dura jechoota walitti deddeebisuun aangaa'ota olaanoo gidduu ture yaaddessaa akka ture yaada isaanii kennanii turan. Qaamoleen lamaan qophii nagaatiif qaban gaaffii guddaa keessa kan galchudha kan jedhan Abdurrahman dabalatee xiinxaltoonni biroon waraanni marsaa lammaffaa isa duraan ture caalaa hamaa akka ta'u tilmaamaniiru. Waraanni akka haaraatti jalqabame kun badiinsa guddaa qaqqabsiisuu yaaddoon jedhus baay'ee ka'aa jira. Dhumni waraana kanaa ammoo maal ta'uu danda'a? Qaamni tokko mo'achuu danda'a moo deebi'anii gara marii nagaatti dhufuu danda'u laata? Waraanni kaaba Itoophiyaa walitti bu'iinsa kutaawwan biyyattii garaagaraa keessatti mul'atanii fi buqqaatonni hongeen dheeratee qaqqabsiisee lakkoofsi uummataa gargaarsa tattamaa barbaadu akka dabalu taasiseera. Bara kana keessa qofa uummanni miliyoona 20 ol ta'an gargaarsi namoomaa akka isaan barbaachisu dhaabbanni mootummaa gamtoomanii ifa godheera. Kaaba Itoophiyaatti namoonni 700 siqan balaa beela guddaaf saaxilamuuf akka jiran ragaawwan ni mul'isu. Namoonni 60,000 ta'an ammoo gara Sudaanitti baqataniiru. Kanneen miliyoona 2 ta'an ammoo naannoo Tigraay keessatti buqqaatota ta'aniiru. Naannoo Tigraay keessatti qofa namoonni miliyoona 5.5 ta'an kanneen keessa walakkaan isaanii hanqina nyaataa hamaa keessatti argamu. Hanqinni qorichaaf maallaqaa mancaatii buufataalee fayyaa fi hospitaalota rakkoo namoomaa daran wal xaxaa taasiseera.
naannolee ollaa Amaaraa fi Affaar keessatti akkasuma dhukaasa dhaabuun duraa fi booda namoonni kuma hedduutti lakkaa'aman waraana baqachuudhaaf qe'ee qabeenya isaanii dhiisanii godaananiiru. Dhiyeenyuma kana baqachaa kan jiran akka jiran odeeffannoon bahaa jiran ni mul'isu. Yeroo waraanichi jalqabe irraa kaasee humnoonni hidhatanii qaama waraanichaa ta'an ajjechaawwan murtee seeraan alaa namoota hiraarsuu fi miidhaawwan salquunnamtii waliin wal qabatan raawwachuu isaanii gabaasaaleen mul'isaa jiru. Waraanni amma akka haaraatti jalqabe kun rakkoowwan kanneen daran hammeessuu akka danda'uu fi mancaatii guddaallee qaqqabsiisuu akka danda'u xiinxaltoonni ni ibsu. Barreessituun olaantuun mana maree paartilee siyaasaa Dr. Raahel Baaffee irra deebiin gara waraanaatti seenuun keenya akka biyyaatti kufaatiidha jette. Inni kan gara marii biyyaalessaatti deemaa wayita jirutti gara waraanaatti seenuu isaanii ergama akkamii nama jechisiisa. Ogeessi tikaa maqaan isaa akka hin eeramne tokko gama isaatiin waraanichi dinagdee biyyattii rakkoo keessa jiru irratti dhiibbaa biroo uumuun lakkoofsa namoota buqqa'anii akka dabalu taasisa jette Dr. Raahel. Xiinxalaan siyaasaa Afrikaa bahaa fi bahaa giddu galeessaa Obbo Abdurrahman Said akkuma kana yeroodhaan kamiyyuu waraanni namoota nagaa akka miidhu yaadachuun waraanni akka haaraatti jalqabe tokko rakkoo Tigraay keessa jiru hammeessuu danda'a yaaddee jedhu qaba. Mancaatii bu'uuraalee misoomaa qofa osoo hin taane dargaggeessa lubbuu isaa baduu fi qaamni isaa hir'atu akkuma jirutti ta'ee uummanni barootaaf jireenya idilee isaa irraa gufachaa jiru irratti madaa guddaa kan dhiisudha. Namoonni hedduunis baqattummaaf saaxilamanii isaanii oolu. Baajanni barnootaa fi fayyaaf oolu isarra ture meeshaa waraanaa nyaataa fi fayyaa raayyaa dhiyeessuuf ooluun isaa miidhaa fidu jedhanii xiinxalaan kun. Dr. Raahel ammoo miidhaa waraanni kun fidu lamaaniifuu ifa waan ta'eef waraanichaan ni mo'anna jedhanii amananii waan jalqaban natti hin fakkaatu tilmaama jedhu qabdi. Waraana kana ifatti kan mormitu Dr. Raahel waraana waliin ni keessatti wal mo'achuun hin jiru jette. Abdurrahman akkuma kanaan dura ta'e TPLF humna lolaatiin mo'amuu danda'a. Ta'us garuu mootummaan federaalaa yaada hawaasicha keessa jiru salphaatti mo'achuu itti ulfaachuu waan danda'uuf maraan walitti bu'insaa itti fufuu danda'a jechuun tilmaama. TPLF injifachuun milkaa'uu hin danda'u jedhanii gaafachuun sirriidha. Haa ta'u malee kun Itoophiyaa rakkoo guddaarra buusuu waan danda'uuf biyyoota qaxanaa sanaas ta'e mootonni gurguddoo addunyaa kan waan hayyaman natti hin fakkaatu. Xiinxalaan kun itti dabaluun adda addummaa walitti bu'insaa kun dheerataa deeminaan uummattoota gidduutti wal gaarreeffachuun dhalachuu danda'a yaaddoo jedhu qaba. Marsaa kanaan waraanichi maaltu akka uumamuu danda'u wantoonni lama gidduutti wanti ifa ta'e waan hin jirreef maalitti uumamuu akka danda'u beekuun rakkisaadha kan jettu Raahel. Sabaa hilmaaleen waraana kana sirriitti waan hin gabaasneef ifa akka hin taane dubbatti. Biyya keenya irratti rakkoo dinagdee fi hawaasummaa qaqqabsiisuurra haalduree tokko malee waraana kana dhaabanii murtee isaa uummataaf osoo dhiyeessanii wayya. Gama biraatiin ogeessi basaasaa immoo waraanichi torbanootaaf osoo itti fufeellee Itoophiyaarra darbee qaxanicha kan jeequ ta'uu jechuun dubbata. Waraanni kun Itoophiyaa diiga yookaan walitti ishee qaba kan jedhu kan ittiin baramne waltajjii dhukaasaa ta'uu danda'a. Haala biyyattiin keessa jirtu waliin ammoo humnoota falman biroos uumuu danda'a. Ulaa galaanaa kan hin qabne Itoophiyaan biyyoota 6 waliin kan waldaangeessitu yoo ta'u isaan kana keessaa 3 Sudaan Kibbaa fi Soomaaliyaan walitti bu'iinsaa fi raafama keessa jiru. Loltoonni Eertiraa mootummaa Itoophiyaa waliin hiriiruun waraana Tigraay keessatti hirmaataniiru. Ta'us ammoo hariiroon biyyoota lamaanii amma sadarkaa maalirra akka jiru sirriitti hin beekamu. Baay'inni uummataa miiliyoona 120 ol kan qabdu Itoophiyaan nageenya qaxanaa gaanfa Afrikaa amansiisaa gochuudhaan michuu biyyoota warra lixaa taatee turteetti. Yeroo waraanaa kun deebi'ee ka'ee jirutti Itoophiyaatti nagaaf tasgabbiin akka jiraatuuf gargaarsa kamiyyuu taasisuuf qophii ta'uu Turk ibsiteetti. Dinagdeen siyaasaa addunyaa irratti humni qabdu cimaa kan dhufe Turkiin waraana kaaba Itoophiyaa kanaan dura tureenis gargaarsa kamiyyuu Itoophiyaaf nan taasisa jechaa turteetti. Turkii dirooniiwwan amma Baraktar TB2 jedhaman waraana kaaba Itoophiyaatti hojiirra oolan Itoophiyaatti akka gurgurteetu himamullee mootummaan biyyoota lamaanii garuu ifatti wanti jedhan hin jiru. Ameerikaanis hariiroo Itoophiyaa waliin qabdu sababa waraanaa kanaatiin
gufatus ammallee deeggarsa mallaqaa taasisuu hin dhaabne. Al-Shabaab bifa haaraan Soomaaliyaa fi biyyoota ollaa irratti haleellaa geggeessuuf yaaluu isaa hordofee Ameerikaan gaanfa Afrikaa michummaa akka barbaaddu xiinxaltoonni ni ibsu. Waraanni kaaba Itoophiyaa akka haaraatti hammaachuu isaa hordofee ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antonio Blinken qaamoleen lamanuu walitti bu'iinsa kanarraa akka of qusatan gaafateera. Siyaasa gaanfa Afrikaa bahaa giddu galeessaa Abdurrahamaan Ameerikaas ta'e Awurooppaan tasgabbaa'uun qaxanaa sanaadhaa kan fayyadaman keessattuu biyyoota gurguddoo akka Itoophiyaa balaarra bu'uun akka Jibuutii fi Soomaaliyaa balaarra bu'uu miti isaanii olidha jedha. Chaayinaas taanaan Itoophiyaan investimentii hedduu waan qabduuf tasgabbiin jiraachuu barbaaddi. Turkillee akkuma kanadha. Kanaaf jeequmsa kana waan deeggaran natti hin fakkaatu jedha. Hiriyoonni wal hin amanne muka waliin hin koran akkuma jedhan sana ta'e lamman isaaniiyyuu yaadni isaanii gosa tokkodha jetti barreessituun olaantuun mana maree paartilee siyaasaa Raahel Baaffee. Nagaa akka barbaadan marii akka barbaadan yoo xiqqaate sadarkaa dubbiitti ta'us dhaga'amaa tureera. Haa ta'u malee onnee irraa akka hin taane argine. Nuti ammoo kun dhugaa irratti kan hin doofne waan ta'eef sodaa qabnaa turre. Ta'us garuu abdiis qabna turre. Biyyattiin tokkittiidha kan qabnu jettee kan yaaddu Raahel mariin biyyaalessaa akka geggeeffamu barbaannaa turre. Haa ta'u malee lammanuu kana gochuu hin dandeenye. Waraanni kaaba Itoophiyaa ji'oota 5 dhaabbatee ture deebi'ee hammaachuu isaa kan isaan yaaddesse gamtaan Afrikaa mootummoonni gamtooman gamtaan Awurooppaa fi Ameerikaan qaamoleen wal lolaa jiran walitti bu'iinsarraa akka of qusatan waamicha dhiyeessaa jiru. Barreessaan olaanaa mootummaa gamtoomanii Antonio Guterres mariin nagaa mootummaa fi TPLF gidduutti jalqabame akka itti fufu gaafateera. Ogeessi tikaa yaada isaa BBC'tti hime TPLF fi mootummaan federaalaa gara mariitti dhufuu yaada jedhu hin qabu. Dr. Raahel ammoo gara mariitti deebi'uudhaaf fedhiin onnee irraa ta'e qabu jedhee hin yaadu jetti. Maricha osoo irra deebi'aniin jalqabanillee rakkoon keenya hin furan. Isaan mariin isaan dhimma biyyaa osoo hin taane akkamitti achiinis asiinis jechuun aangoo keenya dheereffanna kan jedhudha. Murtee isaa uummataaf dhiyeessuun isaanirra jira jechuun yaada ishee kenniteetti. Uummatichi daangaa dhimmaa ilaallatuun yookaan heera mootummaa akkasumas waliin jiraachuu taanaan murtee mataa isaa haa dabarsu. Walitti bu'iinsaa fi walamantaa dhabuun namni tolcheerraa dhufe ammoo mariin biyyaalessaa haa taasifamu. Obbo Abdurramaan gama isaaniitiin jalqabuma yeroo gara mariitti galan iyyuu wantoonni jiran ifa hin turre. Rakkoon guddaan TPLF qabsoo hidhannootiin waan dhufeef haala karaa nagaatiin furan irratti ni qorama. Sababiin isaas waraanaan mo'uu yookaan mo'amuu waan qabuuf. Bilchiginnaan ammoo paartiin dhaabbii keessoo qabudha. Barreessituun olaantuun mana maree paartii siyaasaa Dr. Raahel mariin nageenyaa irratti abdii waan kutaan fakkaatanis miidhaa waraanichi qaqqabsiisaa jiru hordofanii walitti bu'iinsi dhaabachuu qaba jettee amanti. Baasii waraanaa waan kamiyyuu olidha. Hawaasummaa, diinagdee, siyaasa jechuun dubbanna malee isaan olidha. Qabeenya qabnu waraana irratti mancaasaa dhukaasaaf ba'uun akka biyyaatti wanta nama qaanessudha. Dr. Raahel Baaffee. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya dhimmi guyyaa irraaf qabannee dhiyaannee kana fakkaata ture. Akka irraa hubattan abdii guddaa qabnaa. Nagaan tura jecha YouTube channel keenya kana subscribe gochuu akka hin daganne amma sirra deebiin isin yaadachiisna. Kun 4 kiiloo deeliidha.